Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaallatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo fi alhamdulillah hani naga koot nageenyi kiyya han jaalalaa han kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya viidiyoo irraa kana keessatti kiiboordii ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe. Kiiboordiin kun kiiboordii afaanota hunda of keessaa qabudha jechuudha. Afaan Oromoffaa nagaan sirriitti isinii barreessa jechuudha. Yoo qubee hin beeknellee jechuudha qubee sirreessee isinii barreessa jechuudha. Feetan afaan Amaariffaa, feetan afaan Tigreenyaa, feetan afaan barbaadan jechuudha. Afaan Oromoo barbaadan illee jechuudha keessa jira. Kiiboordiin kun kiiboordii ajaa'ibaati. Egaa daawwattoota kiyyaa kanoo akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Afaan hunda ofirraa qaba jechuudha. Afaan Oromoo illee kanoo ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo hojjechi tokko barreessuudhaaf deemtan jechuudha. Ofiin automaatikaalii qubee sirreessee jechuudha. Osoo qubee dogongora of keessaa hin qabne isiniif sirreessee isiniif barreessee jechuudha isinii galee. Yaa'anii barreeffamallee yeroo barreessan jechuudha. Qophattanii namaaf barreessuuf illee baay'ee tokko aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Soomaaliyaa, Arabiffa, Tigreenyaa, Amaarinyaa hundumaa ofirraa qaba jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Egaa daawwattoota kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti viidiyoo kana laayik sheer waliif godhaa jechuudha. Laayikii fi sheer gochuudhaan walaa jabeessuun walaa guddisuun isin ja'a. Egaa amma gamanumaan haala aappii kana argattanii akkasuma itti fayyadamtan isin barsiisa. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadhaa achi booda ool ka jettoon irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan irraa fayyadamu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaan isin ja'a. Hayyee daawwattoota kiyya aappii kan argachuudhaaf biroozara keessan yookiin intarneeta keessan irra galtan jechuudha. Biroozara barbaadan irra galtan ni argattu jechuudha. Bakka sarchii kan irratti jechuudha. stmoro.com jettanii barreessanii achi booda sarchii gootu. Achi booda kan awwalaa kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan asitti isin fida jechuudha. Yeroo haala kanaan asitti isin fida jechuudha. Asirratti fakkiin sarchiidha yookiin ayikoonii sarchiidha ni jirti jechuudha. Irratti kilikni gootanii achi booda asirratti kana barreessan jechuudha. Achi booda sarchii gootu. Achi booda haala kanaan alaaxuul suuraa amma asirratti argaa jirtan kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda asirra gad ni buutu jechuudha. Aappicha buufachuudhaaf. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Qophattanii jechoota barreeffama nama barreessuufis dogongora qubeetiifis baay'ee tokko bareeda jechuudha. As jalatti qalama diimaadhaan kan barraa'e as tuqaa daawuloodii godhadhaa ka jiru yookiin daawuloodii ka jiru irratti yeroo tokkoof kilik gootanii aappii buufatan jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya aappii yeroo buufatanii keessa galtan jechuudha. Aappiin aappii ajaa'ibaati jechuudha. Asirratti amma yoo kilik goone jechuudha. Dizaayina isheesmu akkuma asirratti argaa jirtan dizaayina barbaadaniin ni jira jechuudha. Kan barbaadan kana keessa kan isinitti tole jechuudha. Kalarii isinitti tole jechuudha. Filattanii baakgiraawundii duuba isaadhaa kana jechuudha isinii galee baakgiraawundii kiiboordichaa jechuudha. Filattanii godhachuu dandeessan jechuudha. Alaabaan hundinuu ni jirti jechuudha. Asirra deemtanii kan isinitti tole filattanii irra kaa'achuu dandeessan jechuudha. Kana keessa isinii galee asirratti siitingii isaadhaa bakka laangooj yoo kana kilik gootanii jechuudha. Afaan hundarra kaa'achuu dandeessu jechuudha isinii galee. Fakkeenyaaf kiiboordi misaniin jechuudha. Amaariffaas, Oromiffaas, Tigreenyaas, Soomaliyaas, Arabiffaas hundumaa barreessuu akka dandeessaniif raayitii godhatu jechuudha. Haala kanaan isinii galee kan barbaadan barreeffachuudhaaf jechuudha. Haala kanaan yeroo afaanota kana keessaa barbaadan hunda raayitii irratti godhatan jechuudha. Of duuba ni deebitu. Egaa daawwattoota kiyyaa kiiboordiin kun kiiboordii ajaa'ibaati jechuudha. Fakkeenyaaf jecha tokko yeroo barreessuu eegaltan jechuudha. Ofumaaf automaatikaalii isinii barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma haala kanaan ofiirraa barreessan jechuudha. Jechoota Oromoo wal qabatu hunda isiniif baasa jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf ammaas asuma teessanii jechuudha. Amaariffaan yoo barreessuu barbaadan asuma jalatti wanni godhatan jechuudha. Haala kanaan Amaariffaa barreessuu dandeessanii yoo barbaadan ammallee Arabiffa yoo barbaadan Soomaliyaa haala kanaan jechuudha isinii galee ofiin isinii barreessa jechuudha. Yeroo tokko jechi tokko egaa jalqabdanii jechuudha. Ofiin alaaxulii automaatikaalii isiniif barreessa jechuudha. Qubellee isiniif sirreessa akkasuma isiniifillee ni qophisa jechuudha. Wanni kun waan bareedaadha itti fayyadamaadhaan isin jaa. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadha.
barumsa birootti nagaltu deebinutti waan hordoftaniif galatooma.